रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoobsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Badeen beekusir maaltu naan taane aadiyaataan kootumaan miroo anumaan taane annan arganne ni salpheessu inni maane of galee rafitaan baheera gooftaa koone natti badeen beekusir maaltu naan taane. Sekoondiin daqiiqaan immoo sa'aatii dhaltee sa'aatiin guyyaan torban deessee torban ji'aajiin immoo waggaatti guddattee waggaadhaan tokko lamatu jennu kunoo har'a raadiyoon warra Wangeelaa tamsaasa ishee tokko jettee erga jalqabdeetii waggaa 3 guuttee galanni guddaansaaf ulfinni guddaansaa Waaqayyo gooftaa machaa keenyaaf haa ta'u. Waggoota 3 darban kana keessatti tajaajiltoota 80 ol irratti hirmaachisuudhaan sagantaalee garagaraa 160 ol akkasumas lubbuu sagalee Waaqayyoo dheebotte miliyoonatti kan lakkaa'amtu karaa tamsaasa dambalii gabaabaa karaa marsaa intarneetaa akkasumas immoo karaa tamsaasa moobaayilarraa wangeela gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos tamsaasaa jirti reediyoon warra Wangeelaa. Waaqayyo isaa waggaadhaa gara waggaatti nagaadhaan nu ceesisee waggaa nu lakkoofsiseef galanni guddaaf ulfinni guddaansaa ta'u reediyoon warra Wangeelaa iddoo garagaraa teessanii sagantaa kana hordofaa kan jirtan hundumaaf nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u attam jirtu jechuudhaan reediyoon warra Wangeelaa nagaa ishee isinii dhiyeessiti. Ani immoo qopheessaa reediyoo warra Wangeelaa ana Roobsan Makkooti as lafaa sagantaan kun itti qophaa'u istuudiyoo keenya magaalaa Oslootti argamu irraati. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Har'a sagantaa isa kaan irra xinnoo bal'aa ta'ee qabiyyee isaatiin immoo adda kan ta'e sagantaa kabaja waggaa 3ffaa hundeeffamuu raadiyoo warra Wangeelaa ilaalchisuudhaan isinii qopheessine qabannee dhiyaanneerra faarfannaa galataa kanaan sagantaa keenyatti ceena. Keenaaf waliin jiru kan akka keenaaf hojjetan jiru kan keenaaf waliin jiru kan akka keenaaf hojjetan jiru kan keenaaf waliin jiru kan akka keenaaf hojjetan jiru kan keenaaf waliin jiru kan akka keenaaf hojjetan jiru. Olmaa keef galataan qaba olmaa keef galataan qaba olmaa keef galataan qaba olmaa keef galataan qaba olmaa keef. Amma sirra deebinee Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa kan isin dhaggeeffachaa jirtan kun reediyoo warra Wangeelaatti sagantaa addaa kabajaa waggaa 3ffaati. Reediyoo warra Wangeelaa waggootii 3 darban kana keessatti sagantaalee garagaraa kan dhaggeeffattootni keenya bakka garagaraa jiran guddaatti eebbifamuu isaanis ergaa nu erganiin kan nu mirkaneessan sagantaalee hedduu dabarsineedha. Akkuma sila beesse sagantaa garagaraa 160 oltu tamsa'e hamma guyyaa har'aatti.
Waggaa sadan har'aa addanuma istuudiyoo reediyoo warra Wangeelaa keessatti yeroo reediyoo kanaa jalqabnu na wajjin kan turan lubaa Dr. Tasgaraa Hirphooti. Lubi Dr. Tasgaraa Hirphoo gaafa sana akkas naan jedhanii turani. Gammachuu guddaatu wanatti dhaga'ama. Kan akkasii takka arginee hin beeknu seenaa waldaa keenyaa keessattis seenaa saba keenyaa keessattis sagaleen Wangeelaa saba keenya guutummaatti dhaga'amuu isaatii fi gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Baay'ee gaariidha. Gammachuu guddaan hunduma keenyatti dhaga'ama. Ulfinni isaa Waaqayyoof haa ta'u. Luba Tasgaraa akka reediyoon kun jalqabuuf warra baay'ee carraaqii guddaa godhee dhama'iinsa guddaa godhe keessaa isin tokko. Miidiyaan kun reediyoon kun akkasumas sabquunnamtiin garaagaraa tamsaasa Wangeelaa keessatti ga'ee attamii qabu mee kana nu ibsuu dandeessu Luba Tasgaraa? Bara si'anaa kana keessa seenaan namootaa, seenaan biyyaa hundinuu sabquunnamtiidhaan darbaa jira. Afaan garaagaraatiinis wangeellis mi'a sabquunnamtii kanaan darbaa jira. Afaan Oromootiin hamma ammaatti darbaa hin jiru waan ta'eef kuni seenaa keenya keessaa seenaa waldaa keenya keessaa boqonnaa tokko humna guddaatu ba'aa jira jechuudha. Iddoo tokko dhaabanneetu saba baay'eetti biyya fagootti namatti dubbachuu dandeenya waa'ee wangeelaa, waa'ee fayyinaa, waa'ee nagaa, waa'ee jaalalaa, waa'ee tokkummaa kan hundumaa kan ittiin dabarsinu mi'a akkasii kana bira geenyeerra. Dur kana hundumaa hin qabnu turre. Bara akkasii kana keessaa dhimma wangeelaa kana fudhannee isaan dhimma ba'uun isaan namatti dubbachuun carraa guddaa ittiin lakkaa'adha. Nuyi booddee hafnee jirra. Garuu isa jalqabne kanaan itti fufnaan saba keenya hundumaa biraa ga'uu dandeenya mi'a kanaan jedhanii amana. Baay'ee gaariidha Luba Tasgaraa. Itti fayyadamni miidiyaa kun baroota keessatti seenaa keessatti saba keenya gidduutti attam ture isin akka nama tokkootti waldaa yeroo gaggeessaa turtan akka waldaattis waan baay'ee hojjetaniitu miidiyaa irratti dhama'iinsa guddaa gootaniitu attam ture fayyadamni miidiyaa keenya eessarraa jalqaba? Waa'een miidiyaatti sabquunnamtiitti dhimma ba'u dhiyoodhuma kana dhufe biyya keenya keessayyuu garuu waa tokko caafanii dubbisuudhaa fi akka itti caafaniis eessa akka baraniis kan jalqabame warra nu dura turan warra akka Abbaa Gammachiis fa'aa, warra akka Asteer Gannoo fa'aa, warra akka Hirphee Abbaa Magaal fa'aa, warra Dimboo Garbaa fa'aa isaanii kan jalqabe yeroo sanaa manni barumsaa biyya keenya keessa hin jiru biyya alaatti biyya Eertiraatti baratanii jilbarra taa'anii kaa'anii isa caafanidha dabtarii irratti. Dombiirra taa'anii isa caafanidha. Wanti ittiin kana baay'isanis hin jiru akka amma si'anaa kana. Yeroo sana jalqabame afaan Oromoo yeroo sana jalqabame biyya keenya yommuu lixes manni barumsaa afaan Oromootiin takkaayyuu hin turre isaanii kan fidee dhufe. Miidiyaa jechuun sabquunnamtii jechuun raadiyoodhaanii karaa garaagaraa bifa garaagaraatiin dhiyeessuun dheengadda dhiyoodha kan inni dhufe. Isumaan immoo afaan keenya dhoowwamaa ture. Afaan keenyaan raadiyoon hin dubbatu ture. Seenaa tokko yoon sitti himee bara Misraachi Dimtsii kan jedhamu afaan Oromootiin jalqabee sabni dhagaye afaan Oromoo takkaa yommuu dhaga'u nami qotee bulaan tokko maal jedhe raadiyoon afaan Oromoo dubbatu jira laataa nan bitadha sangaa koo gurguree jedhe. Raadiyoon hin dubbatu afaan Oromoo yoo jedhee amanaa ture jechuudha. Afaan Oromoo hin jiru jechuudha. Akkasitti dubbatamaa ture kaa. Afaan kun reediyoon cabsaa jedhamaa ture kaa. Eeyyee namichi kun inni afaan Oromoo dubbatu kun jira taanaan sangaa koo gurguranii raadiyoo akkasii bitadhaa jedhe. Innumtuu hin bal'anne haa ta'uyyuu malee si'a takkaa sagaleen Oromoodhaa raadiyoo keessatti dhaga'amuun bara 70 keessa. 70 walakkaa keessa yeroo Misraachi Wangeeliin namoota keenya dargaggoota keenya gubbaatti erginee afaan Oromootiin dubbachuu jalqabanidha. Ergasii kaasee isas mootummaa fudhatee dubbiin kun bal'achuu hin dandeenye achumaan immoo hafe.
Kanaaf raadiyoon biyya alaatti biyya Keeniyaa fa'itti darbee achiitii waa dubbataa ture malee sabquunnamtii kan jedhu biyya keenya keessatti bal'inaan beekamee kan ittiin sabi keenya dhimma ba'e miti. Inni immoo saba hundumaa bira ga'uu hin dandeenye. Raadiyoo qabaachuunis immoo horii baay'ee barbaachisaa. Raadiyoo namni bitatee ittiin dhimma ba'uyyuu muraasa. Ani mana keenyatti yommuu raadiyoo bitadhee obboleessi koo obbolaan koo hundinuu naannanii galgala raadiyoo sana dhaggeeffatu sirba jireessa birqiidha hin jiru raadiyoon mutuu hin jiru. Namni horii qabaatee isa bitatus hin jiru yoo bitate yoo akkatti banateetti dhimma ba'uu qabu ture bara 70 kana keessa. Kanaaf amma barri nuyi keessa jiru kun bara addaati. Miidiyaan kun sabquunnamtiin kun hojii guddaa nuuf hojjetaa saba walitti fidaa wal dhageessisaa walitti fidee immoo nagaa buusuudhaa fi araara buusuudhaa fi jaalala ijaaruudhaa fi tokkummaa ijaaruudhaa fi mi'a nu gargaaru jedhanii amanu. Abba Jalama Wagayo Natasi Danga Panabalise Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Kan dhaggeeffachaa jirtan ammas sagantaa addaa kabaja waggaa sadaffaa hundeeffamuu raadiyoo warra Wangeelaa haasawa gochuudhaan kan isinii tamsa'aa jirudha. Kan isin keessumsiisaa jiru immoo Anaa Roobsan Makkootii. Sagantaan keenya ammas itti fufa. Yeroo garagaraatti sagantaa garagaraa isinii dhiyeessine keessatti keessummoota garagaraa bakka garagaraatti affeeruudhaan isinii dhiyeessaa turteetti reediyoon warra Wangeelaa. Waggootii darban kana keessatti keessummaa nuun haasofsiisnee turre keessaa tokko Adde Leensaa Guddinaa intala luba Guddinaa Tumsaa tokko turte. Adde Leensaan waan baay'ee dhimmoota baay'ee kaaste. Keessumaa waa'ee abbaa isheetii luba Guddinaa Tumsaa, waa'ee harmee isheetii Adde Tsaayii Tolusaa, waa'ee waldaa isaanii, waa'ee waldaa Biiftuu Booleef tajaajila ishee, akkasumas immoo waa'ee dhaabbata GTF yookaan immoo Guddinaa Tumsaa Foundation jedhamuudhaan beekamu waan baay'ee nu taphachiistee turte. Turtii yeroo sana Leensaa wajjin goone keessaatii mee waa muraasan isin dhaggeeffachiisa. Leensaan yeroo sana akkas jechuudhaan ture kan isheen gaaffiif deebii keenya nu jalqabde. Leensaa Guddinaa Tumsaan jedhama. Abbaan koo Guddinaa Tumsaan luba waldaa Makaana Yesuus ta'ee nama geggeessaa ture. Bara dargii keessatti mootummaa dargiitiin hidhamee kan ajjeefamedha. Haati koo immoo kan irraa dhaladhe Tsahaayii Tolasaa kan jedhamtu ammuma 2014 ji'a onkololeessa keessa gara Gooftaatti kan sassaabamte. Warri kun lamaan warra kooti. Obboleettiin koo hangafni Kuulanii Guddinaa jedhamti. Bara dheeraadhaaf biyya Jarmanii keessa jiraachaa turte. Ammallee biyyooti Afrikaa adda addaa keessa deemteeti. Hojii hojjetti. Isheetti aantee kan jirtu obboleettiin koo kan naa wajjin jiraattu, kan naa wajjinis hojjettu Asteer Guddinaa jedhamti.
isheetti aanee kan jiru obboleessi koo amantii guddinaa yookiin boruu guddinaa jedhama. Anigaa ishee quxisuudha, ishee arfaffaadha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Addileensaa egaa waa'ee luba guddinaa tumsaa irraati jalqabna. Waa'ee luba guddinaa tumsaa namootni baay'een barreessaniiru, dubbataniiru bifa garagaraani. Garuu har'a immoo meesirraa dhaga'uu barbaanna. Ati akkamittiin ibsita luba guddinaa? Lubni guddinaan abbaa attamii turanii, nama attamii turanii, luba attamii turan mee nu taphachiisi? Tarii namoonni baay'een waa'ee lubummaa, waa'ee ilaalcha inni siyaasa irratti qabu irratti isa beekuu danda'u yookiin akka nama waldaatti isa beekuu danda'u. Tarii isa abbaa jedhu irraa yoon jalqabe isa kaan immoo boodatti dhufuun hin danda'ama. Akka abbaatti tarii ijoolleen hundumtuu waa'ee abbaa ishee akkas jettee yaaduu hin dandeessi. Akka abbaatti abbaa addaati. Abbaan koo jedhee yoon dubbadhee dubbii oo'isuun ta'uu itti dabaluus hin ta'uu baay'ee nama addaati. Nama addaa ture. Kallattii hundumaaniyyuu nama maatii isaa garmalee jaallatudha. Maatii isaa akka jaallatu barreeffamni lafa tataa'es qaba. Barumsaaf inni yeroonaan baay'ee mucaa daa'ima ture. Gara biyya Ameerikaa deemee ture. Yeroo sanatti baay'isee haadha kootti xalayaa barreessa ture. Xalayoota kana tokko tokko arganneerra. Eeguunsaa maatii isaatti deebi'u, biyya isaatti deebi'u akka ture achirraa arguudhaan maatii isaa hammam akka inni jaallatu baruun hin danda'ama. Hiriyoonni isaa tokko tokkos biyya Ameerikaa sana keessa yeroo inni ture, yeroo hundumaa suuraa haadha manaasaa fi ijoollee isaa doormii isaa keessatti of dura kaa'ee taa'aa jedhu. Akka ammaa miti gaa waa'een suuraa footoo bara sana keessatti waan baay'een baramnedha. Garuu nama maatiif baay'ee jaalala qabudha. Akka abbaatti abbaa addaa ture inni. Maaliifi akkaataan itti nu ilaalaa ture ijoollee isaa. Haadha koo wajjin hariiroo isaan qabani addadha. Maybe tarii hariiroo inni ishee wajjin qaburraa jalqabuutu gaarii natti fakkaata gara waa'ee ijoolleetuun dhufin. Maatii gaariidhaa fi ulaagaan tokko gaa'ela gaarii qabaachuudha. Yoo gaa'elli gaariin jiraateeti ijoolleen gaariinis keessaa madduu dandeessi, maatii gaariis ijaaruu hin danda'ama. Hariiroonni harmee koo wajjin qabaachaa ture yeroo laallu caalaatti isaan akka abbaa manaa fi haadha manaa biyya keenyatti barame caalaa akka hiriyootaa turan. Isaanii lamaan iyyuu namoota abbaa fi haadha hin qabne, isheenis orfaniidha. Biyya Naqamtee keessatti seenaa mataa ishee danda'e qabdi isheen. Biyya Naqamtee keessatti warri Xaaliyaanii warra isaanii fixanii Swedish mishiniitu fuudhee guddise. Achi keessatti guddattee inni gaa haala addaatiin warri isaa jalaa dhumanii garuu gara biyya Naqamteetti biyya Boojjii irraa dhufee achuma hospitaala warri Swidinii dhaaban sana keessa hojjechaa ture. Wangeelas bukkeetti lallabaa ture. Isheenis hospitaaluma sana keessatti hojjechaa turte. Jarri lamaan egaa achitti wal fuudhanii lamaan isaaniiyyuu namoota kaayyoo tokko qaban turanii. Kitaaba ishee isa afaan adda addaatiin maxxanfame keessatti baay'ee dubbatti. Afaan Noorweeyitiin maxxanfame kitaabni kuni garuu afaanota Skandinaaviyaa hundumaatti hiikameera. Afaan Jarmaniittis hiikameera. Dhiyeenya kan immoo afaan Ingiliziitti hiikamee amma biyya Ameerikaa keessatti published ta'aa jira. Afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiinis hiikamee raawwatamee biyya keenyatti maxxanfamaa jira. Kitaaba sana keessatti bal'inaan hin dubbatti. Jireenya isaan walii wajjin qabaachaa turan kaayyoo tokko qaban tureetti. Kaayyoo isaan qaban suni kaayyoo wangeelaa Gooftaa Yesuus Kiristoos harka ol qabatanii lallabuudha. Isheen ofii isheetiif waamicha wangeelaan qaba jetti. Caalaatti immoo waamicha wangeelaa inni of keessaa qabu akka inni fageeffatee fudhatee adeemu kan isa gargaare ishee akka ta'e ibsiti. Akka inni gara lubummaatti dhufu. Nama dandeettii akaadamiksiis qabu ture inni barumsa medisinii barachuudhaa fi balballi itti saaqame garuu kaka'umsa isheen isa keessatti uumtetti barumsa medisinii dhiisee gara barumsa macaafa qulqulluutti akka inni adeemuuf gara lubummaatti akka inni dhufu isheetu isa kakaase.
Kanaaf yaada kanarratti walii galanii jarri kun harka wal qabatanii babal'ina wangeelaa biyya Naqamteef naannoo sana keessatti baay'inaan hojjechaa turanii hariiroo akkasii qabu turan isaanii gaa. Isuma ijoollee godhatanii guddisuu duwwaa itoo hin ta'in harka wal qabatanii mootummaa Waaqayyoo babal'isuu isa jedhamu giddu galeessa godhatanii adeemu turanii akkaataa isaan itti gaamana keessattis itti jiraatanii wal kabajuudhaaf jaalala tuu isaan irraa mul'ata ture. Gargar hin ba'anii iddoo deeman yoonni tajaajila deeme wajjin deemti. Isheen baay'ee nama of kenniteedha. Tajaajila inni tajaajilu dhibbatti itti amantii bakka inni deeme hundumaan deemtii haala hundumaan mijeessitii fi yaaddoo tokko malee tajaajila isaa tajaajila ture. Barreessuu yoo ta'e dhiphuu tokko malee barreessaa, lallabuu yoo ta'e dhiphuu tokko malee, deemsa yoo ta'e yaaddoo tokko malee. Maaliif itti gaafatama adda addaa kan manaa kan jireenyaa hunduma isaa irraa fuuteeti bilisa isa goote jechuudha. Isa bilisa gochuu duwwaa itoo hin ta'in bukkee dhaabbattee immoo kadhannaadhaan asham jechuudhaan duukaallee deemuudhaan jireenya isaa keessatti shoora guddaa qabdi turte. Karaa isaatiin innis immoo iddoo guddaa isheedhaaf laata ture. Inni sammuudhaan dubbisuudhaan barumsaan nama of baay'ee guddisee of qaroomsedha. Isheen barachuudhaaf baay'ee nama carraa argatte hin turre. Haa ta'uyyuu malee yaadootii gurguddaa isa keessa bulan jalqaba ishee mariisisa ture. Amma yaada kallattii teolojiidhaanii gara isaa dhufan kanaa jalqaba eessattuu etuu hin geessin akka isheef galu afaan isheedhaaf galutti godhee jalqaba ishee mariisisa. Isheerraas yaadan fudhataa wanti baay'ee nama ajaa'ibsiisu immoo irra darbee nurraa ijoollee warra xixinnoo ta'an irraayyuu yaada hin dhaggeeffata ture. Yaadan keessumsiisa ture. Waan barreesse sana hundumaatti qobaa yaadni akkasii naa dhufeen jedhu isin immoo maal yaaddu jedhee maatii walitti qabee nama mariisisu ture. Baay'ee mirga ilmaan namaa jedhamee amma yeroo dubbatamu namoonni akka tiyooriitti hin dubbatu inni garuu manuma keessatti iyyuu isa kana hin shaakala ture. Ulfina namaa barreeffama isaatti keessatti akkas jedha. Namni bifa fakkeenya Waaqayyoodhaan uumame wanta ta'eef kabajamuutu isaaf ta'a jedha. Isa kana hin barreessa duwwaa itoo hin ta'in xinnaaf guddaa kabajuudhaan hojiidhaan agarsiisa ture. Kanaaf haadha manaa isaattis abbaa manaa gaarii, ijoollee isaattis abbaa gaarii ture. Nuyi fakkeenyuma gaarii irraa argine jechuun hin danda'ama. Kun dhugumaan seenaa guddaadha. Mee gara amala gaggeessummaa lubaa guddinaa yookaan immoo leadership quality isaaniitti gara teellaa hin dhufna. Isa fuuldura garuu mee walaloo tokkoon si dubbisaa Leensaa waa'ee walaloo kanaa natti himtati immoo. Walaloon kun gaazexaa Barriisaa Bitootessa 3 bara 1968 maxxanfame irratti kan ba'edha. Dhiyeenya kana immoo macaafa tokko keessatti maxxanfamee ba'e. Akkana jedha walaloon kun. Walalichi dheeraadha garuu gabaabseen irraa sii dubbisa. Baga nagaan galtee yaa Abbo Bariisaa kottu wal dhungannaa maddii walii keessaa. Wal arguun firootaa jireenya mi'eessaa deemtee turte jedhu biyya fagoo keessaa. Baay'inni firoota kee eessaaf eessaa jedhee siif katabaa qees guddinaa tumsaa'edha. Itti fufa walaloon kun. Walaloo kana dhageesseetta Leensa? Walaloo kana dhiyeenyumatti obboleettiin koo kulanii guddinaa natti himtee barbaachiseen kitaaba isaa biyya keessaa bichisiiseen ilaalee garuu sana duraa an hin beeku. Abbaan koo walaloo barreessaa akka tures ragaan biraas hin jiru waan hin beeku hin qabu. Garuu abbaan koo bu'uureffamuu waa'ee gaazexaa Bariisaa keessatti shoora guddaa akka qabu beeka. Akka inni barreessitoota adda addaa walitti qabee haasofsiisaa ture. Maxxanfamuu gaazexaa Bariisaafis kan mootummaan turre gaazexaan kun mootummaan dargii booda maqaa Bariisaa jedhu haa fudhatu iyyuu malee Oromoota individuaaliitu dhufeetii dhaabe. Kanaaf horii walitti qabuu turre ture.
yeroonni namoota walitti qabee akka isaan horii buusanii gaazexaan kun itti fufiinsaan akka ba'u irratti hojjetu nan yaadadha. Kan biraa immoo kan inni yaadadhu abbaan koo waa'ee afaan Oromootii fi waa'een afaanii isaaf iddoo guddaa qaba ture. Sabni keenya afaansaa dubbachuu dadhabuunsaa inni kun rakkoo guddaa miidhama guddaa kufaatii guddaa akka ta'etti ilaala ture wanta ta'eef waa'ee afaanii irratti baay'ee hojjeta baay'ee dubbatas ture. Afaan ofii dhabuunii jedha inni yeroo dubbatu afaan ofii dhabuun horiidhaa gadi ta'uudhaa'edha. Sababiinsaa sabni keenya afaansaa biyya Itoophiyaa keessatti akka hin dubbanne akka ittiin hin barreessine akka ittiin hin baranne akka ittiin hojjenne dhoowwamee ture. Kana jechuun jedheetii dubbata ture inni dargaggootatti kan inni yaadadhu keessaa tokko amma nuyi dirqisiifamneerra afaan alagaa dubbachuudhaafi garuu amma sa'a tokko akka sareetti duti kan ittiin jedhu yookiin hoolaa tokko akka sa'aatti marradhu kan ittiin jedhu jiru. Nuyi sa'aaf hoolaa gaditti ilaalamna biyya kana keessatti afaan qooqa waaqayyoo nuu laateen of ibsuun ittiin hojjechuun ittiin barachuun nuuf hin eeyyamamu kan jedhu yaada qaba ture. Kanaaf haalli isaa mijataan turre. Afaan Oromootiin dubbachuun rakkisaa ture. Barreeffamni afaan Oromoo nama harkatti qabamnaan waa'ee du'aaf jireenyaa ture bara sana keessatti. Haaluma akkasii keessatti namoota gurmeessee walitti bobbaaseeti akka afaan Oromoo keessattiyyuu qubeedhaan afaan Oromoo barreeffamee maxxansaan adda addaa akka jiraatu fuulduratti sabni Oromoo afaan isaatiin barachuuf hojjechuun akka irra jiru fagootti argeera wanta ta'eef yeroo sanatti bilisummaan isaan jirus yoo ta'e lafa jala warra kana qoqopheessanii kaa'uun namarra jira jechuudhaan kan ka'e sabni kun aadaa barreessuu akka inni horatuu fi kallattii adda addaadhaan carraaqqii godha ture. Carraaqqii kana keessa bariisaan gaazexaa tokko ture. Karaa tokko ture. Carraaqqiin kan biraa immoo kan inni yaadadhu ijoollee yuunivarsiitii Oromoo walitti qabee teekstbuukiin kan sadarkaa tokkoffaa elementary schoolis kan high schoolis afaan Oromootti akka hiikan isaaniin gurmeessee hojjechiisuu ture. Egaa carraaqqiin isaa tureera. Baay'een isaa yeroo sanatti fiixaan ba'uu yoo baate iyyuu wantootiin inni babarreessisaas ture mana keenya keessaa baafamee hagubatu iyyuu malee yeroo sanatti garuu inni kallattii kanaan hojjechaa ture. Tariigaa walaloo kana barreesseera ta'e an beekuu hin danda'u garuu akka inni carraaqqii akkasii gochaa ture. Hogbarruun guddina saba tokkoo keessatti shoora guddaa qaba jedhee akka inni amanaa ture nan beeka. Gadi baasamee goome kan jedhu dubbatte maaddaleensaa yeroo sana yeroo dargiin dhufee mana keessan sakattee akkasitti gadi baasanii gubaa turan jechuudha. Isa dargiin balleesse qofa etuu hin ta'in yeroo namoonni kun dhufanii mana keenya sakatta'an inni gaa barreeffamni isaa mana keessa duwwaa ture etuu hin ta'in mana keessatti mana barreeffamaa qaba ture inni. Bakka kitaabota isaa kaa'atuu fi bakka barreeffama isaa kaa'atu mana adda ba'aa qaba ture. Manni sun barreeffamaaf kitaabotaan guutuu ture. Laayibirariiuma tokko jechuun hin danda'ama. Karaa biraatiin immoo waajjira isaa keessaas isa kana qaba ture. Waajjira waldaa keessaa, waajjira waldaa giddugaleessaaf, waajjira waldaa isa kan sinodosii keessatti iddoo qaba ture. Iddoo sana hundumaatti iddoo taa'uttiin barreessaa ol kaa'a ture. Akka dubartiin sekretariin tokko natti himtetti yeroo isaan dhufanii mana keenya sakatta'anii meeshaa isaa hundumaa gadi yaasanii waan fudhatan fuudhanii waan kaan facaasanii yeroo deeman warri waajjira waldaa keessa waajjira sinodosii keessa jiran naasuudhaan sodaadhaan barichi namatti murteessuun hin danda'amu. Bara dukkanaa bara shororkeessaa ture. Kanaaf namoonni achi turan sodaadhaanii hunduma isaa tarii wanta kallattiidhaan siyaasa ilaallatus dhiisus ta'uu danda'a. Sodaa guddaadhaan konteenarii guutuu faa baasanii akka guban
Isa kana yeroo qorannoo goonu ragaalee sassaabannee qabna. Kana keessa wanti baay'een gubatee badeera. Kun guddaa nama gaddisiisa. Qabeenya guddaatu mance. Lubni guddinaan akka qabamuuf jedhan akka ukkaamamuuf jedhanii achirra darbees immoo lubbuun isaanii akka darbitu beeku ture jedhama. Kun hammam dhugaadha Leensaa? Isa kana dhuguma akka inni beekaa ture yeroo sanatti beekuu yoo baanne iyyuu egaa inni bakka inni jiru dhabame booda mallattoo tokko of duuba deebinee yeroo xiinxallu dhugumaan beekaa ture jedhuu fi ragaadha. Tokko keessaa yoon ittiin jalqabe barreeffama amma nuyi dhuga bu'umsaa fi duuka buutummaa kan jedhu yookiin witness and discipleship kan jedhu collectionii barreeffama isaati. Keessatti chaaptariin inni jalqabaa waa'ee dhumarratti kan inni barreessedha. Ji'a ja'a etuunni hin dhabamin dura barreessee waan lafa kaa'etu achirra jira. Kitaaba sana keessatti barreeffamni barreeffame suni yeroo dubbifamu akka inni baay'atti hubatee ture. Maaliif waa'ee maalii dubbata waa'ee cost of discipleship yookiin gatii Kiristoos duukaa bu'uun namatti fidu tokko isa kanan dubbata. Lammaffaa immoo shoorri kiristaana tokko hawaasa isaa keessatti maal ta'uu qaba isa jedhu dubbata. Achi keessatti waa'ee martyrdom yookiin aarfamuu amantii ofiitiif ilaalcha ofiitiif dhaabbii ofiitiif wareegamuu isa kanarratti barreessa ture. Namni tokko wareegamatti yeroo deemu aarfamuutti yeroo deemu maal ta'uutu sarra jira. Aarfamuu yookiin wareegama jechuun kuni gootummaa yookiin jabduu hojjetamu tokko etuun ta'in of kennuudhaan raajii Isaayyaas keessatti inni akka hoolaa qalamuuf adeemutti cal jedhee itti adeeme isa jedhufaa kootii godhee barreessa akkasitti itti adeemamutu isaaf ta'a. Du'atti yeroo deemamu bifa kanaan deemama jedheeti barreessa. Ji'a ja'a etuun qabamin dura dhagaa. Itti mul'atee ture jechuudha akka wanta akkasii fuula isaa dura jiru. Haati koos immoo yeroo afaaniinis yeroo natti himtu kitaaba ishee keessattis barreeffamee yeroo akka jiru si'a lammaffaa abbaan koo si'a lama hidhameeti si'a sadaffaatti immoo bakka inni bu'ee dhabame. Si'a lammaffaa sana yeroo isa hidhuudhaaf jedhanii inni tajaajilaa gara biyya Waliisoo deemee ture. Waliisoo sanatti warri loltuun dargii isa qabuu dhufanii turanii. Yeroo sana keessatti hoteela keessa guyyaa tajaajilaa oolanii isaaf isheen hoteela keessa bulu turanii. Ettuun rafiin bulee jettee natti himte. Sababiin isaa jilbeenfataa bule kadhachaa akka hidhaatti adeemu beeka ture wanta ta'eef gonkumaa rafuu hin dandeenye baay'ee waaqayyoon kadhatee jireenya isaa gidiraa fuula isaa dura jiruuf qopheeffata ture jettee natti himteetti. Isa booda immoo ragaalee adda addaa kan nuyi sassaabne abbaan koo bara 1979 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan inni hidhame ji'a eebila keessa yeroo ta'u ji'a caamsaa keessatti 79tti hiikame caamsaa gara dhumaatti gara biyya Awurooppaa deemee ture. Si'a lammaffaa isa hidhame hiikame gara biyya Awurooppaa deeme. Biyya Ameerikaa deemeeti Awurooppaa yeroo dhaqu hiriyoottan isaa wajjin achitti wal argee warri inni ittiin wal argee nama luba Paul Hoffman jedhamu Dr. Hasselblatt nama jedhamu warra kanaa wajjin wal argeeti dhaamsa isa dhumaan isinitti dhaama. An biyya koottiin deebi'ee deema nan ajjeefama yeroo na ajjeesan immoo namni bakkanitti awwaalame akkanitti du'ee argu hin jiraatu. Karii akkuma reeffa sareetti reeffi koo karaa irratti gatama. Dhiigni koo dhangala'a. Kanaaf an kanatti hin deebi'aa jira. Isin garuu jedhee dhaamsa gurguddaa isaanitti dhaame. Waa'ee dhimma saba kana
dhimma saba keenya waa'ee dhimma waldaa kiristaanaa jarreen kanatti dhaamsa gurguddaa laatee deeme isa kana lamaan isaaniiyyuu barreeffamaanis afaaniinis ragaa ba'anii nuu laataniiru baay'ees isa kadhataniiru deebitee biyya sanan deemini si hidheera mootummaan kuni si jibbaa ittiin jennaan an biyyarraa baqachuu hin danda'u biyya koof saba koo gidduu taa'ee waldaa koof dhaabbadhee waa xoofoo hadhaa waaqayyoo akka dhugu barbaadu dhuguutu naaf ta'a kan jedhuun gara biyyaatti deebi'ee jechuudha. Kanaaf akka du'atta deemu beeka ture inni filannoo baay'ee qaba ture du'a jalaa miliquudhaaf garuu miliquudhaaf filannoo biraan fudhanne filannooma afurri waaqayyootti agarsiise fudhateeti isa kanaan darbee jechuudha. Yeroo tokkos Nereree fa'aa wajjiniin akka isaan karaa saawuzii biyya Taanzaaniyaatti ba'aniif heelikooptariin qophaa'ee fi ture kan jedhu barreeffama baay'ee keessatti agarree mee nutti himee waa'ee sana garuu hin didan lubii guddinaan kan jedhu. Isa kana kitaabota adda addaa GTF maxxansiise keessatti jira isa lammaffaa vooliyuumii lammaffaa sadaffaa Church and Society kan jedhu keessattis barreeffamee ba'eera. Inni kun yeroo lammaffaa si'a lammaffaa abbaan koo yeroo hidhame si'a tokkoffaa bara 1978 ji'a onkololeessaa keessa hidhame eegasii gadhiifame immoo gara tarii ji'a 8 kan ta'u booda immoo 79 keessatti hidhame 79 juun yookiin waxabajjii keessa yeroo hidhamu ganna keessadha anis duukaan hidhame lamaan keenya mana hidhaa keesseetu jirru geggeessaan Lutheran World Federation yeroo sanatti gara biyya Itoophiyaa dhufee ture hiiksisuudhaaf yaaluudhaaf namichi kuni biyya Tanzaaniyaa keessas connection gaarii qaba ture wanta ta'eefi President Nirereetti waa'ee haala abbaa kootii itti dubbatee nama waldaa akka ta'e namni kun immoo mootummaa dargiitiin gidirfamaa akka jiru akka Nirereen immoo hariiroo gaarii Mangistuu Hayilamaariyaam wajjin qabu beeka ture wanta ta'eef hariiroo qabdan kanatti fayyadamiiti nama waldaa kanaa nuyi haala hundumaa mijeessina isaaf maatiinsaa gara biyya alaatti haa ba'an kan jedhuuni Nirereenis yaada kana tole jedhee simatee gara Finfinnee dhufee Nirereen isa booda Mangistuu wajjin haasa'ee Mangistuunis yaada kana irratti walii gale. Kanaaf xayyaarris qopheeffamee yeroo kanatti namni ammas lubbuudhaan biyya Jarmanii keessa jiru namni Christian Krause jedhamu inni dhufee mana hidhaadhaa abbaanis hiikamee abbaan koo anatu dura ba'ee abbaa koo immoo anaaf harmeen koo deemnee fuunee gara nama Christian Krause jedhamu kanaaf finne. Christian Krausen itti haasa'e haala kana hundumaa mijeessineerra Mangistuunis irratti walii galeera xayyaarris qophaa'eera ati Faatimanaan kee mucaan kee isheen manatti haftee xayyaara kanaan jalqaba gara biyya Taanzaaniyaatti booda immoo gara biyya Awurooppaatti isin geessinee achi teessee hojii hojjechuu dandeessaa yaada jedhutti dhiyeesse. Yeroo kun dhiyaatu anaaf harmeen koos bira jirra yoo waan isaa baay'ee hubachuudha baanne iyyuu yeroo sanatti inni garuu hin dhaqu jedhe hin deemu ani waldaa koo hoolota natti laataman facaasee deemuu hin danda'u saba koo biyya koo dhiisee deemuu hin danda'u kan jedhuuniti carraa wanta fakkaatu sana didee of dabarsee jechuudha. Inni ilma waaqa jiraataati bakka alcha bariiti hundee jireenyaati amantee yoo simattee jireenya argataati waaqarraa gadi bu'ee fannoo irratti ol ba'ee diina sinjifatee du'as galaafatee mirga baasaa taa'ee mirga baasaa taa'ee mirga baasaa taa'ee.
Tajaajila keenyaa waggootan 3 darbanii kana yeroo ilaallu faarfannaan akkuma isin beektan gartokkee sagantaa keenyaaf qaama isa guddaa sagantaa keenyaati. Akkasumas faarfattootis yeroo garagaraa keessummoota ta'uudhaan reediyoo warra Wangeelaa irratti dhiyaatanii nu tajaajilaniiru. Faarfattootni muraasni immoo akkuma kana carraasaa argannee addan istuudiyoo reediyoo warra Wangeelaatti nu biratti argamuudhaan dhaggeeffattoota keenyaaf tajaajila hin dagatamne kennaniiru. Isaan kana keessaa tokko faarfataa Phaawulos Tagany. Phaawulos Tagany addana magaalaa Osloo dhufee yeroo turetti addana reediyoo warra Wangeelaa keessatti keessummaa keenya ta'ee yeroo waliin dabarsinetti dhimmoota faarfannaa ilaallatan baay'ee kaasnee haasofnee turree. Isaan kana keessaa meesattaanu kana yaadannoodhaaf akkasitti dhaggeeffatanii isiniif feestivaala faarfannaaf nyaata aadaa Oromoo jennee yeroo jalqabaaf Finfinnee keessatti qopheessinee guyyaa 3 fi achirratti geeraruu jalqabee yeroo sana gatii baay'ee dhiiga baay'ee na tufsiise baay'ee balaaleffatani. Sirna qaalluutti nu deebisuuf jechaa jira Phaawulos naan jedhanii baay'een simanne rifatan namooti. Maali walaloo sana keessaa waan kana nama jechisiisu jira? Agartee walaloo sana akkuma dhageesse yaa Yesuus maqaa gaarii faarfannaa koo warraa borii si malee hiika maalii qabaree jireenyi kana amma walaloo koo keessa kan jiru kana. Qooqichatu meeloodii isaatu geerarsa ta'e. Geerarsi faarfannaa keessatti lagatamaa ture agartee. Geerarsi mana qaalluu yookaanis sirbi duwwaa kan ittiin sirbamu jedhamee ilaalama ture. Kanaaf namooti baay'een barreeffamaan bilbilanii waaqoos nu kaase jennee turre yaatis akka sana taate naan jedhanii namooti baay'een namoota abdiinatti kutatan baay'ee tureera. Nama abdiitti kutatамullee iyyuu miti malee. Garuu yeroo keessa immoo har'a fudhatamee simatamee iddoo argatee amma ijoollee keenya baay'een geeraraarti. Geerarsoodhaan Kiristoos abbaa isaanii mul'isaa jiru. Namooti baay'een isa gara simachuutti dhufaniiru. Akkuma kana muuziqaa aadaa Oromoo keessaa kan as hin baane kan sodaatamu tokko jira. Anamma Daawit Booruu gurbaa Gujii tokko jira faarfataa baay'een jaalladhu tokko. Gad taa'in jedhaan isa kan biyya keessanii isa kan warra Gujii aadaa sanatti dhiichisa beekamaa isaan faarfannaa qopheessi jedheen gorsaan. Anis ammoo wanta irratti qophaa'aa jirutu jira yeroo na fixa maleessaa agartee isa kanaan yoo ta'e amma warri mana keessaa naannaa morman egaa amma qulqulloonni yeroo sanaa waldaa kiristaanaa keessa warri jiranii hin mufatan. Ala warri jiran garuu hin gammadan hin fudhatan. Waldaan kiristaanaa aadaa keenya jibbiti balaaleffattennee turre aadaa keenya hin fudhatu jechaadhaan simatu jechaadha itti fayyadamu jechaadha gara jechuutti dhufanii waaqeffataa keessaallee amantaa musliimaa keessaallee namooti naannoo Harargee kana keessa jiraatan naannoo Salaalee Asallaa keessa jiraatan namooti geersa kana gooftaa fudhatan baay'een akka jiran nan beeka. Argiteela ala warra jiraniif faayidaa inni buuse warra mana keessaan dallansiise warra alaammoon fayyise. Wanti haaraan yeroo hundumaa gatii nama kaffalchiisa mitiire. Dhugaadha. Garuu bu'aan isaa immoo guddaadha. Amma gara halluu faarfannaa yookaan yeedaloo faarfannaa aadaa keessatti beeknu qofatu hin ta'in sochiin aadaa keessatti beekamu akkasuma uffatni aadaa keessatti beekamullee waldaa kiristaanaa keessatti baay'ee as ba'aa jira. Amma VCD irratti yeroon siduwwaa miti faarfattoota baay'ee argu uffata aadaa Oromooti uffataniitu sochii Oromoon aadaa isaa keessatti beeku kana sosocho'aatii faarfattu. Inni kunoo amma marratti hojjetamaa jira Phaawulos. Waaqayyoof galanna ta'u baay'ee jijjiirama guddaatu jira. Jijjiirama baay'eetti gammannu. Akkan silasiin jedhee waldaa biiftuu boolee yeroo qophii silasiin jedhe 2006 qopheessitee uffata aadaa uffannee marxoo siiqqee mashaaqula qabannee akkasittiinitu baanee faarfanna turre. Amantoonnis uffata aadaa uffatanii akka isaan gumii sanatti yaa'an taasifne turre. Baay'ee lafatu socheensiin jedha. Baay'ee amantoonni rifatan waldaa hundumaa keessaa amma har'a garuu uffati aadaa even
mootummaan naannoo Oromiyaa illee televezyiinii galgala tamsaasa sa'aatii tokko jalqabee tamsaasu uffata aadaa uffatanii takka oduun odeessan turan. Qophii keenya sana booddee garuu uffata aadaa uffatanii oduu odeessuu jalqaban. Qophii waldaan biiftuu boolee qopheesse sana booddeedha sun hundumtu qophii nu qopheessine sana booddeedha. Geeddarumsa guddaa fide jechuudha. Faarfattoonnarra iddoo baay'eetti gaa'onii isa biyya Awuroopaatti warri faranjii fidanii biyya keenya gashan sana dhiisanii amma uffata aadaa yuunifoormii isa uffatanii waltajjiirra dhaabbatanii faarfachuu jalqabaniiru. Sooloistoonni keenyas durii viizidiittiin hojjechuu mitiitti baay'ee lagatama baay'ee sodaatama siin jedhama mi'a qaalluu mi'a warra seexanaa jedhamee waamama waan ta'eef namni itti bu'uun jiru amma garuu agartee sadarkaan uffataallee iyyuu baay'ee ammayyeeffamee baay'ee jaallatame isa uffatanii viizidii hojjechuutti namman ijoolleen keenya guddataa jira jechaadha. Inni kun egaa faayidaa guddaa waldaa kiristaanaaf laataa jira aadaan inni kun jechaadha. Dargaggoota baay'ee tachi as deebi'e. Gara waldaatti jecha waldaa keessaa yaa'anii deeman waldaan afaan keenya jibbitii aadaa keenya jibbitii ilaalcha jedhu seexan ilaateef dhugumas teessee gaafa laaltu waldaa nama isa kana balaaleffatte ka argite namni immoo sabi tokko afaan isaa aadaa isaa uffata hin jaallata nama isa mormu argateennaan siinis ergaa keessa achi badedhe lafa aadaa isaa simatan itti fuula galgalfata mi'a aadaa akkanumas dhiichisa aadaatti fayyadamuu yeroo eegaltee kaasee. Baay'ee sochii wangeelaatiif tatamsaasa wangeelaatiif gurra baay'ee nuu baneera. Ammas egaa kan hafan baay'eetu jiru. Muzummaa kan jedhamu jira amma kan amma isaan faarfachuudhaaf hin qophaa'aa jiran amma. Dhugaadha. Agartee amma. Faarfannaa isaan qopheessan. Ammas amantoonni keenya akkanatti hin gufanne waan akkasiifaa hojjedhe yeroo achi as ba'amu. Ammayyuu kaayyoon keenya tokkoof tokko aadaa guddisuu bal'isuus miti kaayyoon keenya inni guddaan aadaa kanaan daannee wangeela gooftaa keenyaa good news oduu gaarii namoota biraan geenyaadha. Kanaaf bakka jiranitti amantoonni. Geggeessitoonni waldaas garaa bal'atanii faarfattoonni amma bakka jiranitti amma baay'ee mataa na cabsu geggeessitoonni keenya akka nuun jedhanii uffatanii uffata aadaa uffachuun hin danda'amu sochii kana socho'uun hin danda'amu nuun jedhanii amma ijoollee kaayyoo irratti jalqabne sammoo ijoollee kaayyoo tokko jennee uffata aadaa uffatanii ragada sochii kan Oromoo kana jedhanii ammuma ta'e tokko keessaachaadha xiqqaama ishee. Hunduma isaa keessa yoo lenne ammas gaariin ta'u jechaadha. Suutuma suutee amma gartee baay'ee diip keessa lixanii sochii kan aadaatiin illee faarfattoonni baay'een waldaa isaanii keessatti miidiyaa irratti illee hojii kanatti galaniiru. Waaqayyoof galannatu baay'ee jijjiirama guddaa jira karaa kanaasiin jechuu barbaadeen. Baay'ee namatti tola reelee egaa waldootiin baay'een fakkeettii kan akka isaan fudhatanii tarkaanfatan hin amanna. Ammayyuu saba keenya keessaa harki guddeessi wangeelan dhaga'een jira. Ganaa miliyoonii baay'ee bira ga'uun nurra jiraata. Isaan kun immoo akka isaan warri dhaga'een jiran gurra isaanii akka isaan bananii nuu kennaniif aadaa isaaniitiin afaan isaan dubbatan aadaa isaan jaallatan aadaa isaanitti boonan sanaanii saba sana qaqqabuun mada guddaa natti fakkaata. Meegaatu sagantaa kana hin xumuriin faarfannaa tokko nu jedhiitii nagaa walitti dhaabna Paawulos. Baga Yesuusitti kooluu gallee meeqootaa waliin taana ijoollee maqaa gooftichaatu haleellee jettu roobsan. Sagalee fiinootiin jajaddaa kiraara fulullee jajaddaa dibbeedhaaf sirbaanis jajaddaa. Ashuu galata galata ashuu galata galata waaqayyoof waaqa waaqota waaqayyoof waaqa waaqota ashuu galata galata waaqayyoof waaqa waaqota ashuu galata galata waaqayyoof waaqa waaqota
jilba duudii jilbeenfata jilba duudii jilbeenfata waaqummaa isaa dhugoomfata waaqummaa isaa dhugoomfata jilba duudii jilbeenfata waaqummaa isaa dhugoomfata jilba duudii jilbeenfata waaqummaa isaa dhugoomfata. Paawulos Tagany maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo warra Wangeelaatiin galata guddaa isaan siif galcha. Maqaan Waaqayyo Gooftaa Maccaa immoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Roobsan anis baay'ee si galateeffadha carraa kana naa kennuu keef galatoo. Inni ilma waaqa jiraataati bakka alcha bariiti hundee jireenyaati amantee yoo simattee jireenya argataati waaqarraa gadi bu'ee fannoo irratti ol ba'ee diina sinjifatee du'as galaafatee mirga baasaa taa'ee mirga baasaa taa'ee. Egaa jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kabaja waggaa sadaffaa raadiyoo warra Wangeelaa sababeeffachuudhaan sagantaa addaanuun har'aaf qabannee dhiyaannee kanuma torbanis akkuma kanaa kutaa lammaffaa sagantaa addaa kabaja waggaa sadaffaa raadiyoo warra Wangeelaa qabannee dhiyaannaa. Mee fuula feesbuukii keenyaa irratti sagantaalee hamma ammaatti darban keessa isa kamiin akka irra deebinee isiniif dhiyaachinu isa kamitti caalaa akka eebbifamtan mee yaada qabdan isaa kanas yaada yookaanis gaaffii waa'ee sagantaa keenyaaf waa'ee reediyoo keenyaa qabdan fuula feesbuukii keenya irratti mirga sagantaa keenya kana yuutuubii irratti daawwachuu dandeessu, saawundi kilaawudii irratti dhaggeeffachuu dandeessu, akkasumas immoo karaa feesbuukii keenyaa karaa moobaayila keessanii warri isa kana argachuu dandeenyu reediyoo keessan sanbadduraa sa'aatii 12 sa'aatii 12 banachuudhaan meetir baandii 19 irratti akkasiin dhaggeeffattan ammallee irra deebi'een isin beeksisaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya har'aaf kan qabannee dhufne kanuma faarfannaa taa'uun nagaa isinitti dhaama ana mootii waaqaaf lafaa teessoo keerratti situ hafaa siduwaa tu hafaa siduwaa tu hafaa siduwaa tu hafaa siduwaa. Saafa koo bitaan saabara hundaa kan dhaloota maraa kitteen qabuu qara oolchuun mirga isaatii dinqiin hojii isaatii samiin teessoo isaatii laftis dalgee isaatii. Mootummaan saafa koo bitaan saabara hundaa kan dhaloota maraa kitteen qabuu qara oolchuun mirga isaatii dinqiin hojii isaatii samiin teessoo isaatii laftis dalgee isaatii. Yesuus mootii guddaa oolchaa saba hundaa siduwaa tu guddaa siduwaa tu guddaa Yesuus mootii guddaa oolchaa saba hundaa siduwaa tu guddaa siduwaa tu guddaa siduwaa tu guddaa.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeela keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin